Namoonni kaffaltii fudhatanii miidiyaa hawaasaa irratti Israa'eliif olola hafarsan kaffaltiin keenya nuuf hin kaffalamne jechuun Israa'elin himatan. Mootummaan Israa'el namoota dhiibbaa miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa geessisan hojii ololaaf qacaree kaffaltii kennuu dhabuu isaatiin himatame akka ture miidiyaan oduu Turkii Yen Shafaq gabaaseera. Akka gabaasleen jedhanitti namoonni miidiyaa hawaasaa beekamoo ta'an hedduun yeroo waraana Israa'elii fi Iraan qabiyyee Israa'el deeggaruu raabsuu mootummaa walii galtee mallatteessanii turan. Haa ta'u malee kaffaltiin isaaniif osoo hin kaffalamin waan hafeef hojiin erga hojjetameen booda dhimmicha gara mana murtiitti dhiyeessan. Akkasumas tarkaanfiin waraana Israa'el sadarkaa idil addunyaatti fudhataa jirtu irratti fakkii gaarii uumuu odeeffannoo fi suuraa mootummaan dursee qopheesse fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qooduun qeeqa miidiyaa hawaasaa irratti qolachuu fi anis seeneffama Israa'el babal'isuuf akka ta'e himameera. Akka Yen Shafaqii fi maddeen biroo ibsanitti namoonni dhuunfaa himata kana hundeessan maqaan isaanii bal'inaan ibsamuu baatus amala adda addaa akka qaban himama. Isaan dargaggootaa fi dhiibbaa tiiktookii hordoftoota miiliyoonaan lakkaa'aman kan qaban yoo ta'u irra caalaan biyyoota dhiha Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti argamu. Namoonni dhuunfaa kunneen naannoo waraanaa fi naannolee balaan kun irra gahe akka daawwatan baasii mootummaa Israa'eliin gara Israa'el affeeramaniiru. Namoonni dhuunfaa kunneen karaa abukaatoo isaaniitiin himata kan dhiyeessan yoo ta'u mootummaan waliigaltee kenna hin kabajne beeksisa viidiyoo fi barreeffamaa nu gooneef doolaara 1000 lakkaa'amu nuuf hin kaffalle jechuun himatan. Israa'el duula hariiroo hawaasaa fi olola tarsiimoo Hasbar jedhamu irratti waggaatti doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu akka baaftu himama. Israa'el bara 2024 fi 25 qofa beeksisa miidiyaa hawaasaa fi kaffaltii dhiibbaa uumuuf doolaara miiliyoona 100 ol akka baaftu tilmaamameera. Sababni yeroo ammaa kaffaltiin dhiibbaa uumuu danda'aniif kaffalamuu dhabuun bu'aa waraanni kun dheerachuu fi mootummaan baasii waraanaa dursa kennuu isaatiin hanqina baajataa olola akka uumamu taasiseera jedhameera. Dhimmi kun Israa'el addunyaa dijitaalaa keessatti humna lallaafaa fayyadamuu isii kan mul'isudha. Iliif ta'u namoota beekamutti fayyadamuun tooftaadha. Dhimmi kun mul'achuun isaa gaafilee gurguddoo lama kaasa. Odeeffannoo miidiyaa hawaasaa irratti naa jiru keessaa hangam qabatamaan kaffaltii fi olola tolfamaa ta'uu gaafii kaasa. Inni biraa Israa'el dirree waraanaa qofa osoo hin taane addunyaa dijitaalaa keessattis baasii guddaa baasuun waraana xiinsammuu gaggeessaa akka jirtu agarsiisa.